Yoo yaa ashama akkam jirtu filmaana yaa tanfa godhoo jirtan cufti keessan bakkuma jirtaniif lafuma jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aaf guddaan sun isin biraa jiraatu. Kun chaanala YouTube Nasruu Abbaajiiti. Ammaayis TikTokanis viidiyoon kun isin dhaqqaba. Ammaayis karaa Facebookatiinis isin dhaqqabuun isaanii maala. Dhaamsa takkaan isinii qaba. Dhaamsi tun seekandii muraasa yookaan daqiiqaa tokko daqiiqaa lama waan hin caalledha. Ijoolleen biyya keessas ta'e biyya ormaa jirtan. Walumaa galatti namni mana ijaarrachuu jirtan. Namni mana ijaarrataa jirtan, mana bolokkeettaan ijaarrachuu jirtan, mana bareedaa ijaarrataa jirtu yoo ta'e, baasiin akkasirraa hir'atu yoo barbaadde karaa lakkoofsa WhatsApp kiyya duwwaa 913 duwwaa jaanna dubbisaa. Oomisha haaraa dhufe, kan sibiintoo sin gaafanne, bolokkeetti ni dardartaa, bolokkeetti irraan girfis jira, girfirraan lissinis jira, lissinirraan chaakii jira, chaakirraan qalamii jira, akkasitti xumurtaami baasii hedduu baaste. Amma immoo osoo baasii hedduun baasin sibiintoodhaan sibiintoof ashawaa si gaafatee girfiin osoo hin barbaachisin lissiniin osoo hin barbaachisin chaakiin osoo hin barbaachisin yeroo takka qofa chaak yeroo takka godhamu qofaan baasii salphaadhaan baasii hedduu kan ashawaadhaa kan sibiintoodhaa kan bishaan obaasuudhaa kan hunda ofirraa hambistanii tooftan ittiin haala salphaadhaan mana keessan xumurattan harka keenyarra jira. Kunis Prime Coat isinii dhiyeessina. Prime Coat kun akka jiibsamaati. Prime Coat jiibsam jedhama. Sibiintoodhaa fi ashawaa hin barbaachisu. Bolokkeetti mana keessanii sadarkaa isaa eeggatee seeraan haa daraddaramu. Dhommuqaa manaa akka hin qabaanne. Istaandardi isaa eeggatee tumbii isa sirrii ta'een akka gaariitti manni ijaarame jiraannaan ala isaa qofa laxxafa lassanaa girfii mana godhaa. Waan mana keessattiin yookaan kilaasii gara keessatiif hin yaadda'inaa. Yeroo takka qofa ammoo bishaan hin bulbulamee chaak ol godhama achitti aansee akka jiru qalamii dibuu qofa. Baasii salphaadhaan haala kanaan mana keessan tolfachuu namoonni barbaadan godinaalee irratti aanaalee irratti namoonni meeshaa yookaan dhiyeessii kana barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaatiin qunnamuu ni dandeessanii haala salphaadhaan bakkuma jirtanitti isin dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf odeeffannoo dabalataatiif immoo karaa keessatiin na dubbisaa. Nasruu Muhammad.